Hayyattam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a wanta hojjennu cireedhaaf kan ta'u daabboo cuubnee hanqaaquu fa'aa aannan fa'aa naqnee cuubnee wanta toshinuudha. Egaa French toast hojjennaa. Ayinataa lama isinitti agarsiisaa. Tokko nama hanqaaquu fi aannan nama nyaanneedhaa fi tokko immoo aannanii fi hanqaaquu wajjin lama ayinataa lama isiniin qopheessee isinitti agarsiisaa. Garuu isa dursa jalqaba gara chaanaalii koo warra dhuftanii subscribe akka gootanii isiniin gaafadhaa kabajaanii. Subscribe immoo erga gootanii booddee ishee mallattoo notificationii xuxxanii isa booddee akka viidiyoo haaraan siin gadhiisu dafee akka isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Egaa warra na wajjin turtanis baga nagaan dhuftanii amma gara jiru isaatti deema. Egaa wanta na barbaachisu hundumaa akka argitanitti qopheessee dhiyeesseera kunooti. Egaa wanta fayyadamu aannan kokkonaatii kubbaayyaa tokko nan fayyadama. Vanilla extract fal'aana shaayee tokko ittan naqaa. Akkasumas qarafaa kan daakame fal'aana shaayee tokko. Akkasumas zayitii kokkonaatiidhaan in waaddaa yookiin nan xabbasaa. Akkasumas immoo kun immoo talbaadha. Talbaa akaa'amee kan daakame fal'aana shorbaa tokkoon qaba. Egaa amma maalan godhee kuni kubbaayyaa tokko aannan kokkonaatii irratti talbaa fal'aana isa guddaa isa shorbaa tokkotti naqee amma cinnamon yookiin qarafaa isatti naqee amma vanilla extract isa fal'aana shaayee tokkotti naqa. Tole gamma sirriitti waliin makaa. Isa booddee daqiiqaa 5 akkasii nan dhiisaanii. Maaliif talbaanii daakuu talbaan dafee furdata amma akkanaa furdatu wanta barbaaduu fi nan dhiisaanii daqiiqaa 5. Isa booddee egaa maxbashaa yookiin heelee ibiddarra godheetanii zayitii kokkonaatiitti godhaan jira. Amma gaa kunuuti akkas furdateera. Egaa daabboo cuubeetanii isa booddee nan waadda. Egaa daabboo hundumaa cuubeetanii nan waadda jechuudha. Egaa galagashaa nan bisheessanii.
Egaa kunuti amma qaqqabeera. Manni kun dhumeera. Egaa isa immoo saanqaaquu wajjin immoo ayinataa lammaffaa sanatti immoo nan deema. Kunuti akka argitanitti wanta na barbaachisu hundumaa qopheessee dhiyeesseera. Egaa wanta na barbaachisanii aannan kubbaayyaa walakkaa, hanqaaquu 2, sukkaara fallaana shorbaa 1, vanilla extract fallaana shayii 1, akkasumas qarafaa fallaana shayii 1, akkasumas dhadhaadhaan waaddaa dhadhaa fi daabboo na barbaachisa. Kun amma aannani kubbaayyaa walakkaa naqaan jira. Sukkaara fallaana shorbaa 1 tannaqee, cinnamon fallaana shayii 1 tannaqee, amma hanqaaquu yookiin buuphaa yookiin killee 2 nan cabseetanii itti naqaa. Amma vanilla extract fallaana shayii 1 isa booddee waliin makaa. Tole egaa dhadhaadhaan waaddaa isiniin jedheera. Heelee koo yookiin maxxabashaa koo akkas dhadhaatti godhaa. Isa dhadhaa addaan isa daabboo irra dibnu jechuudha. Isatti isan fayyadamee egaa amma daabboo cuubaa itti cuubaatanii isas nan waaddaa. Egaa amma sirriitti bishaatutti nan eegaani. Tole gamma nu qaqqabeera. Egaa kunuti akka argitanitti kun isaan hanqaaquu qabudha. Kun immoo kan hanqaaquu hin qabnedha. Hin qabaannedha. Amma xarapheezaa irra dhiyeessitanii egaa wal agarra. Tole egaa kunuti xarapheezaa irratti dhiyeesseera. Kan hanqaaquu yookiin buuphaa qabu tokko godheera. Hin qabaanne immoo talbaadhaan hojjetanis tokko
Saanirran godhee gamma siiraappii itti godhaan jira. Siiraappii moon qabdanii taananii dammaanis nyaachuu hin danda'ama. Egaa qammasii isinittan himaa. Wow, baay'ee mi'aa. Isa sanas egaa qammasii isinittan himaa. Isa jalqaba gaasa bubbaa kan hin qabaanne hin qammasee isa talbaadhaan hojjetame amma immoo isa hanqaaquu qabu aannaniin isa hojjetame isa nan qammasaa innis baay'ee mi'aa. I hope kan hin jaallattu jedhee nan abdadha. Jaallattan immoo laayikii, sheer, sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laagarrutti ulfaadha. Bye.